jireenya keenya badiisa keessaa gara jireenyaatti waamtee kan deebifte du'aaf aangoo du'aa mo'attee danqaraa nuuf Waaqayyoon gidduu ture caccabsitee waldaa kiristiyaanaa keessatti akka of arginu kan goote galanni maqaa keetiif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ganama kana immoo sagalee dhaga'uun nuuf ta'u dubbii wangeelaa gurra keenyatti garaa keenyatti bu'ee kan ija godhatu akka nu ergitu si kadhanna. Afuurri nama hundumaa, yaadni nama hundumaa, garaan nama hundumaa gara dubbii keetiitti akka booji'amu, gara sagalee keetiitti akka deebi'u, yaadni aboon irratti qabachuu barbaadu, sammuu keenya kan qabate, yaada keenya kan qabate, jireenya keenya kan qabate, kan nurraa wacu, kan nutti tasaasu yoo jiraate, amma battala kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo gadhiisu. Jireenya keenyarraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee Waaqayyoo akka nutti hin dhaga'amnetti kan nuun lolu afuurri seexanaa humni biyya lafaa kana keessatti hojjetu hundinuu maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ifatamu. Sagalee kee gidduu keenyatti hiiktee akka nutti dubbattu si kadhanna. Nu gadi jennaa atol jedhii gidduu keenyatti mul'adhu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin si kadhanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin kan nu ilaallu sagalee isaa dubbisa kutaa wangeelaa keessaa nu dubbisame Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 1-12 kan jiru irratti hundoofneetu sagaleen Waaqayyoo kutaa Isaayaas keessaas nu dubbifameera. Haa ta'u malee kutaa wangeelaa isaa Maatiyos keessaa kana walii wajjin ilaalla. Sirriitti gatii dubbifameef garuu irra deebi'een dubbisu. Lubni yeroo nu dubbisanii sirriitti hundumtisaa akka nu dhageenyutti nu dubbisanii waan ta'eef. Kutaan kun waa'ee wangeela Maatiyos keessa yoo ta'e iyyuu waa'ee Yohaannis Cuuphaa dubbata. Waa'ee tajaajila Yohaannis Cuuphaa, waa'ee waamamee tajaajila isaa jalqabee eessatti akka inni jalqabeef maal akka inni hojjete akkamitti akka inni namoota cuuphaa ture dubbata. Maatiyos waa'ee Yohaannis Cuuphaa maaliif dubbata? Yohaannis Cuuphaan nama biyya Yihuudaatti lafa onaa keessa dhaqee gara lafa onaatti ba'ee mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera, yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhee namootatti himu waan ta'eef isuma kana himuu barbaada Maatiyos. Nama lallabeedha, nama kakuu moofaa xumureedha, raajii kakuu moofaa xumureedha Yohaannis Cuuphaan. Raajonni kakuu moofaa dhufanii Yohaannis Cuuphaa irratti xumuraman jechuudha. Inni xumuraa kakuu moofaati. Kakuu haaraadhaaf kakuu moofaa gidduutti Waaqayyo kan inni kakatee kenne ergee Yohaannis Cuuphaa ture. Ituunni dhufin waa'ee isaa ergaa raajii dubbachuutiin Waaqayyo karaa nama Milkiyaas jedhamu dubbatee ture. Kanaaf namni kun namoota akkuma waamicha isaa walii bareeni lafa duwwaa gara lafa duwwaatti ba'ee lafa duwwaa keessaa sagalee Waaqayyoo labsutti ka'e. Ergaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhu namootatti lallaba. Lafa onaa keessatti lallaba namichi kun. Yeroo kana namoonni Yerusaalemii, Yihuudaa fi biyya naanna'aa Yordaanos jiran hundinuu isa biratti walitti qabamanii jedha. Gara isaa dhufanii sagalee kana dhaga'anii cubbuu isaanii himachaa cuuphamuu jalqabani. Isaan kun cubbuu isaanii himachaa laga Yordaanositti isa ofin cuupsisu turani jedha sagaleen nu dubbifame. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 6 yoo dhaqanii ilaaltani. Yohaannis Farisootiif Saduqoonnis utuu gara isaa dhufanii argeera. Namoota warra cuuphamuu dhufanitti makamanii isaanis waamicha kana dhaga'anii mootummaan Waaqaa dhiyaatteetti yaada garaa keessanii geeddaradhaa sagalee jedhu dhaga'anii warra kaanii wajjin
warri amantii geggeessanusi gara isaa dhufanii Farisootii fi Saduqoonni warri waa'ee mootummaa Waaqayyoo labsuun kan isaanii ta'uu qaba ture. Warri iddoo amma Yohaannis Cuuphaan dhaabatee lallabu dhaqanii dhaabatanii saba waamuun irra ture waamicha kana dhaga'anii dhufanii. Achumaan Yohaannis isin ijoollee mar'ataanana eegamsaa dhufuuf jedhu jalaa akka baqattaniif eenyutu isinitti himee jedhee gaafate. Ammas ijoollee Abrahaam nu jettanii waan oltanii abbaan keenya Abrahaamidha jettanii waan galtan isinitti hin fakkaatin. Waaqayyo yoo barbaade Abrahaamii fi dhagoota kanatti ijoollee kaasuu danda'a jedhee geggeessitoota amantaa sana Farisootaa fi Saduqoota ifate. Wanti barbaachisu yaada garaa keessanii geeddarachuudha. Wanti barbaachisu cuuphamuu duwwaa miti. Afaaniin dhufanii cuuphamuu duwwaatu hin taane cubbuu ofii himatanii cuuphamuu duwwaatu hin taane yaada garaa ofii akkuma jedhan immoo cubbuu kanarraa deebi'uun barbaada. Amma kanaafan cuuphama jedhanii murteessanii yaada garaa ofii geeddarannaa qalbiitu barbaachisa jedhee isaan ifate. Kun namoota achi jiran hundumaaf ta'a. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa kan jedhu. Isa kanatti deebinee booddee in ilaalla. Yoo kana gootaniin gara lakkoofsa 11 yoo mudatan anarra kan caalu ani bishaaniin isin cuupha. Anarra kan caalu immoo dhufee kana na booddee dhufu jira. An kophee miilla isaatiillee hiikuun kan naaf hin taane. Anarra kan caalu tokko hin dhufa. Inna na booddeedhaan dhufu garuu anarra hin jabaata. Inni anarra hin jabaata. Inni hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan isinin cuupha isaaniin jedhe. Ergaan kun hunduma isaaniitiif. Inni na booddee dhufuuf jiru jira. Mootummaan Waaqayyoo dhufuutti jira. Namni tokko immoo na booddee dhufuutti jira. Mootummaan Waaqayyoo isaa wajjin kan gara biyya lafaa dhuftu inni dhufa. Inni anarra hin jabaata. Inni gaafa dhufu hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan isinin cuupha. Maatiyos isa kana namoota yaadachiisuudhaaf wangeela isaa isa kana seenessuudhaan jalqabe. Mee gara waamicha Yohaannis Cuuphaatti deebina. Yaada sadan tokko duwwaa irratti dubbadha. Akkuma beektanu guyyaa kennaa qulqulluutii yeroo dheeraa fudhachuun barbaadu. Waamicha Yohaannis Cuuphaa yommuu laaltanii waan Maatiyos jedhe waan ergaan waa'ee isaatiin muraajii dubbatame sagalee lafa onaa keessaa iyyu inni jedhame namicha isa kana jedhee dhugaa ba'a Maatiyos. Raajichi raawwatame namichi lafa onaa keessaa iyyu inni sagalee lafa onaa keessaa inni iyya. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaatii haraa daandii inni irra adeemusi qajeelchaa yommuu jedhe raajichi jechuudha waa'ee namicha kanaati. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa namicha jedhamu kanaati jedheetu dubbata. Yeroo kana laallu waan Milkiyaas muraajii dubbate wajjin walitti hafinu. Yohaannis raajii xumuraa kakuu moofaatii jedheera. Milkiyaas raajicha keessatti boqonnaa 4 lakkoofsa 5-6 gubbaatti kunoo guyyaan koo inni guddaanii fi inni sodaachisaan sun utuu hin dhufin dura ani Eliyaas raajicha isiniif nan erga. Raajii kakuu moofaati kun. Guyyaan koo dhufa guyyichi utuu hin dhufin garuu ani Eliyaas raajicha isiniif nan erga. Ani dhufee lafa abaarsaan rukutee akkaniin balleessinetti inni gara abbootaa gara ijoollee isaaniitti gara ijoollees gara abboota isaaniitti in deebisa. Raajicha Eliyaasiin isiniif hin erga jedhee karaa Milkiyaas
raajiin dubbatame. Raajicha Eeliyaas, hafuura raajicha Eeliyaas, waamicha raajicha Eeliyaas fudhatee kan dhufe Yohaannis Cuuphaa ture. Raajicha Eeliyaas erga tajaajila isaa xumuree adeeme bituu Elsaa'i ilaaluu erga ol ba'ee lammaffaa fooniin deebi'ee namatti mul'anne hin dhufne. Waaqayyo garuu tajaajila Eeliyaas raajichaa kan lafaa kaasu Yohaannis Cuuphaa erge. Isa kana namichichi lafa duwwaa keessaa iyyitaa dhagaa dhaggeeffadhaa daandii haraa karaa wal qixxeessaa inni jedhee lafa duwwaa keessaa iyyu namicha isa kana mootummaa Waaqayyoo dura dhufee kan karaa haru namicha sagalee namicha kanaa. Yohaannis yeroo waamicha kanatti dhufee yeroo isaa ga'ee jennaan dhalatee tajaajila isaa jalqabu baay'ee waan nama dhibu kaayyoo waamicha isaa sirriitti argeetu waa sadii adda baafatee ka'e. Tokko waan lallabu beeka, lammata lafatti waamame lafa dhaquu qabu beeka, sadaffaa immoo eenyu akka ta'e beeka. Kana sadan fudhatee ka'e. Waan lallabu beeka, mootummaan Waaqayyoo dhiyaattetti isin immoo sabi koo yaada garaa keessanii geeddaradhaa ergaa isaati. Lafa dhaqu immoo beeka, lafti inni itti ergame immoo lafa onaa keessaa lallaba. Daawuntaawuni miti. Lafa onaa keessa yookiin immoo mandara bulluqaa isaa keessatti ergame miti. Lafa onaa keessa kutaa biyyoota gara garaattiin kan marfamee jiru lafa onaa keessaa dhagaa dhaggeeffadhaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti yaada garaa keessanii geeddaradhaa qophaa'aa jedhee lafa onaa keessaa dubbata. Yohaannis akkuma tajaajilatti ba'ee lafa waamicha isaa dhaqe. Waamicha isaatiif akka ta'utti jiraachuudhaaf namni gaafa waamamu lafa waamicha isaa dhaquutti sarraa eegala. Lafa onaa keessatti waamame taanaan lafa onaa keessa dhaquutti sarraa eegama. Waaqayyo nama miti yaada isaan geeddaratu. Lafa onaa keessatti waame taanaan akkatti lafa onaa keessatti jiraachisee tajaajilchiisu Waaqayyo beeka. Sagalee eenyummaa isaa immoo beekaa sin jedhe ofis baree ka'e. Inni eenyu sagalee lafa onaa keessaa iyyu. Noomoo kanarra caala. Kanaa ol miti. Nama warra moototaa miti. Warra Farisootaa warra yookiin immoo mana qulqullummaa keessa ta'an miti. Sagalee lafa onaa keessaa iyyu waamicha isaati. Kanaaf sagalee lafa onaa keessaa iyyu ta'uu isaatti utuu yeellanii fudhatee gateetti isaarra kaa'atee ka'e. Lafa onaa keessatti iyyu eenyummaa isaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti jedhee lallabu hojii isaa godhatee bahe. Jireenyaaf waa walitti qabachuu san barbaachisu in ka'ee in deeme maaliin hin jiraadhaa akkamitti jiraadhaa jenne waanuma lafa onaa keessaa argame nan jiraadha deeme. Waamichaaf deebiin inni dhugaa waanuma Waaqayyo na jiraachiseen hin jiraadha jedhanii bahuudha gara waamicha ofiitti. Waaqayyoof galanna ta'u. Duraan dursaatii mootummaa Waaqayyoo tola isaas barbaadadhaa wanti hundinuu itti isiniif dabalama jedhamee caafamee isa jiru amananii gara Waaqayyoo baay'ee namaan jedhetti lafa onaatti bahuudha deebiin inni sirriin. Namni gaafa waamicha Waaqayyoo dhaga'e sagalee Waaqayyoo dhaga'e lafa namni hin dhabne lafa inni garuutti waamame sana dhaqu Waaqayyo isa duukaa dhaqa. Sagaleen lafa onaa keessaa iyyu kana duukaa sagalee Waaqayyootu iyya. Gaafa namni iddoo Waaqayyo dhaabatee iyyu sagaleensaa sagalee Waaqayyoo ta'e gara laphee nama dhaqa. Mee akeekkadhaa iddoo sanatti waan jiru waan baay'ee dhibu tokko jira. Yerusaalemii Yihuudaa hundumaa naanna'aa laga Yordaanos gankutaa biyya Yordaanos warri jiraatan hundinuu namoonni gara isaatti walitti qabamanidha. Lafa onaa keessatti nagaama sagalee baay'ee.
saayinsii sagalee kam warri fiiziksii baratan sagaleen maal barbaada deemuudhaaf lafa onaa barbaada mukeetiin kun yoo jiraatan girgiddaan kun yoo jiraate naannoo kana wanti jiru yoo jiraate sagaleen darbuudhaaf hin ta'aaf dafee isa keessa deemuudhaaf karaa godhatee sagaleen kana barbaada. Inni garuu lafa onaa keessaa iyya Waaqayyo garuu maateriyaal miidiyaa isaa ta'ee sagalee isaa wajjin ba'e. Haleluuyaa. Waaqayyo lafa nu dhaabbannee iyyinu nutti agarsiisee jennaan wanti barbaachisu lafa Waaqayyo jedhe sana dhaabbatanii iyyuudha. Sagalee keenya duukaa Waaqayyotu ta'a. Kanaaf sagaleen isaa Yerusaalemii Yihuudaadhaa laga Yordaanos gamaa namoota sassaabee gara isaatti fide. Inni gaafa dhaqu lafa onaa keessa kan jiru hawaannisa dammadaamuuti. Dammadaamuu beektu miti? Dammadaamuu qotatee hawaannisa isaa nyaataa. Maaliif? Mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf hawaannisi nyaatama. Waan filatanii nyaatan mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf. Haleluuyaa! Waan Waaqayyo namaaf filate nyaatu mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf. Nama barbaadaniin ta'an mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf. Nama Waaqayyo akka taatu si barbaade taata mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaaf. Eenyummaa keenya isa of ilaallu keessaa baanee Waaqayyoon keessa yommuu linnu nama isa Waaqayyo barbaade sana ta'uu duwwaamtu nu marara. Yohaannis nama fayya qabeessa akka keenyaati. Nama mandara keessatti mana dhagaadhaan ijaarratee akka namoota barasaatti nama fuudhee gaa'ila dhaabbatee maatii horee mana isaa yoo ho'a barbaachise abidda isaatiin isa ta'u sanyii isa amma qabnu kanaan yoo achi jira ta'e mana isaa ho'ifatee qabbana aduu jalaa immoo baqatee achi jalatti nama taa'uu danda'u nama fayya qabeessa qaama guutuu qabu nama maraate miti. Nama maraatetu lafa onaatti ba'ee iyya miti. Nama nagaadhaa namni lafa onaatti ba'ee iyyu. Baal namicha ofiin dubbattaa nagaa miti namaan hin jedhu namni gaafa dhufu. Namni tokko iyyuu gara isaa dhufanii cubbuu isaanii himachaa gara isaa dhufanidha sagaleen Waaqayyoo. Namni Waaqayyo waamee yommuu ergu ammani waa'ee tajaajiltootaa duwwaan dubbachaa jira miti. Waa'ee amantootaan dubbachaa jira. Yommuu Waaqayyo waamee ofitti nama qabu jecha tokko beektu jilba jiffatatu hin taane lubbu oolchii nyaatanii yaada Waaqayyoo keessa jiraatu. Beektu jilba jiffata kan jedhamu garaan kun naan jilbi danda'inaan ol jedheen dhaabatu qaba. Diriirfatanii taa'u. Jilba jiffata nyaate abaduu jedhama. Garaan duuba sana ga'eera jechuudha. Gaafa Waaqayyo nama waame yaada Waaqayyoo waamicha Waaqayyoo keessa gaafa galanu jilba jiffatatu hin taane gaafa yaada Waaqayyoo keessa galanu lubbu oolchii nyaatu hawaannisa coratu dammadaamuu nyaatu. Garuu sagalee akka biddaa tokko lafa onaa keessaa maqaa Waaqayyo Waaqa Israa'eliin namootatti dubbatu. Haleluuyaa! Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hawaannisa nyaataa dammadaamuu nyaataa garuu sagaleen isaa kutaa biyyoolessaa kutee darba. Waaqayyotu sagalee isaa dhugaa jira. Egaa inni guddaan Waaqayyoo keessa jiraachuudha malee Awurooppaa, Ameerikaa, Oromiyaa, Saawuz Afrikaa, Zimbabwee, Naayijeeriyaa jiraachuu miti. Inni guddaan iddoo Waaqayyootti nu ergetti Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Biyyi tokko biyya sanarra hin caalu. Waaqayyotu biyya hundumaa irratti Waaqa caaludha. Sagalee lafa onaa keessaa iyyu ta'uun ogummaa guddaadha. Waaqayyotu barbaade taanaan Waaqayyo sagalee sanaa wajjin taasisee jedheera. Kanaafis Waaqayyo tajaajila isaa wajjin ta'e. Waan isin argitan wanti Maatiyos kuni Waaqayyo waamicha sagalee Yohaannis cuuphaa wajjin ta'e. Waaqayyo waamicha Yohaannis cuuphaa duukaa deemee nama waama. Sagaleen namicha kanaa namatti tola, nama hawwata akka isaan jedhanii wanti namichi kun dubbatu barbaachisaadha akka isaan jedhanii gara isaa dhaqan. Namoota homtuu isaan dhawwanneedha amma namoonni gara isaa dhaqan kun. Homtuu tokko isaan caalaa namni beeku hin jiru
yoo waa'ee waaqayyoo ta'ee isaan abboota amantiiti isaan caalaa namni beeku hin jiru. Yoo waa'ee waaqayyoo dubbachuu ta'e immoo iddoon itti dubbatan magaalaan Yerusaalem jira. Namni tokko iyyuu iddoo waa'ee waaqayyoo itti dubbatan iddoo itti nama walitti qaban Yerusaalem irraa fageessuun irra jiru. Santariin iddoon giddu galeessaa magaalaa Yerusaalemii mana qulqullummaa waaqayyootu achi jira. Gaafa waaqayyoo jedhu garuu namni sagalee lafa onaa keessaa ta'uuf murteessee waaqayyo waame yommuu ni dubbatu namoonni mana qulqullummaa Yerusaalemitti dhiisanii gara isaa dhaqu. Inni guddaan sagalee waaqayyoo dabarsuudhaaf mi'a ta'uudha. Waaqayyo nu gargaara. Kanaaf waaqayyo isa gargaare. Maal jedha Isaayaas? Waa'ee Yesuus Kiristoos yommuu raajii dubbate kutaa lama dubbifame irratti hidda Isee keessaa lafni ba'a jedheetiyyuu hafuurri waaqayyoo hafuurri ogummaa fi hafuurri hubannaa, hafuurri gorsaaf, hafuurri humnaa, hafuurri beekumsaaf, hafuurri sodaa waaqayyoo isarraan buufatedha. Yohaannis homaa tokko hin qabu. Garuu hafuura kanatti isarra buufate. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Isa Yesuus Kiristoos Maariyaamitti yommuu raajiin dubbatame maali anoo durba kun akkamitti ta'uu danda'a jettee ergamaa Gabri'eeliin yeroo isheen gaafatte hafuurri waaqayyo si ol bobaa hafuurri qulqulluunis immoo sirraan bu'aa cal jedhee hojii kee miti jedhe. Hafuura waaqayyoo, hafuura ogummaa, hafuura hubannaa, hafuura humnaa, hafuurota maqaa torbaan waamaman Isaayaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 yoo dhattanii dubbiftanii maqaa torbaan waamame hafuurri qulqulluun. Hafuurri kun Yohaannis irra waan jiruufi namoonni fagoof dhiyoo jiranii waan inni iyya isaa kana jalaa diduu hin dandeenye, iyya isaa kana jalaa didanii baqachuu deemuu hin dandeenye. Warri Yerusaalem, warri Yihuudaa, warri kutaa biyya naanna'aa Yordaanos jiraatan hundinuu lafa Yohaannis cuuphaan jirutti ba'anii hundumti isaanii cubbuu isaanii himataa isa of hin cuubsisu turan. Akkaataan itti dhufanis cubbuu isaanii himataa isa of hin cuubsisan turan. Nama waaqayyoo taa'inuun jedhe taanee yommuu argamu lafa waaqayyotti nu waame dhaabannee yommuu argamu hojii inni itti nu waame hojjetaa yommuu argamu waaqayyo sagaleen keenya fagootti akka dhaga'amu godha. Ameen. Duukaa jirtu miti? Nama waaqayyo taa'i isiniin jedhe taatanii argamnaan waldaa waaqayyoo. Lafa waaqayyo dhaabadhu lallabi isiniin jedhe dhaabattanii lallabnaan. Waan waaqayyo jedhi isiniin jedhe jettu taanaan sagaleen keessan daangaa darbee lafa fagoo deemee dhaga'ama. Namoota du'a keessaa gara jireenyaatti harkisa. Yeroo sana gadi ba'ee dhaqee nama waama jedhanii dhiphachuun hin jiru. Waaqayyo sagalee dadhabaa keenyaa wajjin ta'ee nama waama. Waaqayyo hafuura humnaa nuu kenne. Sagaleen keenya humna waaqayyo wajjin ba'ee deema. Kanaaf namoonni gara humna waaqayyoo kana qabatanii gara fayyinaa dhufu. Amma gara Yohaannisii fi warra beektotaa warra Saduqootaa fi Fariisotaa sanatti deebi'ee waa jedhe. Isaanii Yohaannis isaanii ituu isaan dhufanii arge namoota gidduu bu'anii ituu isaan dhufanii arge isin ijoollee marra taanana jedhe. Amma luboonni keenya tarree galanii yoo utuu isinitti dhufanii yoo argitan tajaajila kamiin yoo qabaatan yoo mamma kennaa akkamii yoo qabaatan isin beekna hojii keessan illee jettanii ni fattan. Kanan dogoggorree isin gaafa akka hin jettan safuun keenya jira. Abboota amantiitii geggeessitoota yoo dogoggora qabaatan iyyuu walitti himna malee isaanitti himu. Lubooti alanaa harkaa babbadaa jirti. Luban qabnu. Luboota maalii qabna? Isaan to'ama akka kuni fagootti jechuudha lafa isaanii jirretti. Yoo namooti dhimma kana waldaa kanaaf namoota kanaaf dhimma mantiyyuu itti bilbilanii yookiin bira dhaqanii
maali yeroo waa'ee kanaa isinitti mun barbaada jedhanii waan kana nu sirreessaa waan kana akkasuma godhaa waan kun bakkeedhaa dhagaamaa jira namoonni jedhan namoota muraasa dubbatti dubbadhaa booko afurri waaqayyoo afurri ogummaa afurri humnaa afurri beekumsaa isarra bu'e kanaaf hin dhufani isaan irraa uffata lubummaatu jira Fariisota saaduqoota irraa uffata lafa ga'u uffata lubummaatu jira Yohaannis cuuphaarra immoo afura waaqayyoo afura ogummaa afura hubannaa afura gorsaa afura humnaa afura beekumsaa afura sodaa waaqayyoo haleluuyaa isaan keessa immoo afurri sodaa waaqayyoo keessa jiru luboota eeyyee lubootni afura sodaa waaqayyoo tiin guutamanii gara Yohaannis cuuphaa hin dhufne kanaaf isin ijoollee mar'ataa nana that is the right expression yeroo isaan gara isaa dhufanii afurri waaqayyoo waan isatti mul'ise jechuu qaba malee status quo isaanii ilaalee dubbachuun irra hin jiru inni waan biraadha lafatti wal kabaju waan biraadha afurri waaqayyoo waan itti hime jedha namni waamame lafa onaa keessa dhaabatu sagaleen lafa onaa keessa gaafa sagalee waaqayyoo taatu waan waaqayyo jedhisiin jedhe jetta gaafa sagalee waaqayyoo qooda waaqayyoo sagalee lafa onaa keessaa iyyu taatee jiraachuu murteeffattu awwalumna tuqaa awwalumna ajjeesa awwalumna tibu'aa ituun jedhin waan waaqayyo jedhisiin jedhe jetta gaafa sanaa hundumtu iddoo isaatti gala sanaan jedhe iddoo isaatti galu utuu inni galu argine achitti Yohaannis maal jedhe isin ijoollee mar'ataa nana eenyutu isinitti dheekkamsa waaqayyooti isinitti dhufaa ture dheekkamsa waaqayyoo kana jala akka baqattan eenyu isin gorse eenyu isinitti isin luboota isin geggeessitoota isin saaduqoota beektota macaafaati seera waaqayyoo mirgaa qabu waan isin dhibu mootummaan waaqayyoo yommuu isinitti dhufu dheekkamsi waaqayyoo immoo isa dugda duubaan isinirra ga'eera eenyu isin gorse baay'ee waan dhikke tokko jira isa isinitti otuma kutaa kanatti qophaa'u dhiifama naa godha yeroo sagalee ol kaasu isin immoo gannaa qabaa akka namni nan komandetti Buka karaan marraan jedha al tokko tokko tuun hin beekin guddisee wan jedhe isin immoo na to'adhaa waaqayyo isin eebbisu waan tokkoon isinitti hima waan Yohaannis cuuphaan arge namoonni gara Yohaannis cuuphaa yommuu dhufanii cubbuu isaanii himataa dhufu jarri kun garuu cubbuu isaanii dhokfataa dhufanii namoonni Yohaannis cuuphaa bira kan dhufanii fi cubbuu isaanii himataa cubbuu isaanii irraa dugda cubbuu isaaniitti dugda galanii gara waaqayyootti garagalanii waaqayyoo wajjin jiraachuu karoora godhatanii dhufanii jarri kun immoo akkamitti ergama yookaan mishinii Yohaannis kana cabsina jedhanii yaadaa dhufan because he is not a religious leader geggeessitoota amantii keessaa tokko miti kanaaf akkamitti namitti kana iddoo isheen jirtutti dhaabsifna nu keessaa tokko miti injiroo kun har'a waldaa kiristaanaa keessa injiroo kun har'a biyya lafaa namitti kana ijarraa mukkifatinaa lafa karaa hundumaa mataa goraa hin jedhamu waldaa kiristaanaa keessa hin jedhamu lubootiin hin jedhamu geggeessitoonni hin jedhamu amantoonni hin jedhamu dubbii ogummaan itti irratti waaqayyo nu haa fayyisu dabarsinaa namitti kana hin jedhamu amantoonni hin jedhu luboota duwwaan ciraa jira miti isinis ciraa jira isin haruun jedhu isin duwwaa miti amantoota jechuu kooti firoota kabaja guddaan isiniif qaba isin jaallatama ulfaatoo saba waaqayyooti wanti jechuu barbaade garuu waldaa kiristaanaa keessaa wanta ifatamuu qabu arginee ifachuu wanta ifatamuu qabne immoo waan kabajamuu qabu immoo kabajuu waan ulfina argachuu qabu immoo ulfina kennuufi barbaachisaadha ituun kana bira darbinee waan inni Yesuusis cuuphamu gara isaa dhufe kutaa keenya irraa keessa jiru maaloo jara sanaan isin ijoollee mar'ataa isaa maaloo jiruufteet immoo atas miti kan kee ati wanti gochaa jiru kun si laallatu tajaajilli koo siifi ga'aa miti maaloo ati deebii jara kana raawwadhee anatu dhufee harka kee keessatti cuuphama si miti na bira dhufee kan cuuphamu waaqayyoon biraa isa arge hafuura hubannaa Yesuus Kiristoos keessatti
hojii waaqayyummaa arge. Maaloo deebi'a jarri Farisootaan immoo arge. Isin ilmaan marrataati akka jara kanaa garaa jabaadhaan hin dhufne. Yesuusis jara gidduutti dhufe. Yesuusis immoo duukaa dhufe. Gaafa Yesuus dhufe. Maaloo deebi'ati ati deebi'i. Ani si cuuphuun naaf hin ta'u. Ani nama si tajaajiluuf ga'u miti jedhee. Yesuus Yohaannis na cuuphee. Yesuus na cuuphee. Gaariidha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Maaliif ilmaan marrataa jedhee? Maaliif ilmaan bofaa jedhee? Maaliif ilmaan buutii jedhee? Hiika garagaraa fudhatanii dubbiftan. Seera uumamaa boqonnaa 3 keessa godhatanii ilaaltanii bineensa bakkee waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caalaa haxxee ture jedhe. Warra haxxummaa garaa keessa kaa'attanii dhuftanii. Haxxummaa eenyu? Haxxummaa bofaa. Warra maal godhe maaliif haxxee ture jedha macaafa seera uumamaa keessaa. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutanu isin ija mukicharraa yoo nyaattan ijji keessan akka banamu humna hamaaf gaarii beekuudhaanis akka waaqayyo akkasin taatan waaqayyo hin beeka jedheen. Isa waaqayyo namatti ergee nama dubbachiisu bofi immoo hin soba hin duutan jedhe. Isa waaqayyo dubbateeni morma asitti bofichi dhufee Maariyaam Hewaanii fi Addaamiin faa jannataa baasee du'atti galchuudha. Isaan ajjeesuudhaaf dhufanii. Yohaannis raajii dubbata iddoo kanatti akeekkadhaa. Isin ijoollee mar'ataa nana jedhee yommuu itti dubbatu raajii dubbata. Isin abbaan keenya Abrahaamidha jettanii waan galtan isinitti fakkaatiin yommuu jedhu raajii dubbata. Sagaleen kun word for word Yesuus Kiristoos yommuu isaan tajaajilu raawwate abbaan keenya Abrahaamidha. Sagaleen amma isinitti dubbadhu kan qulqullooftaniidha. Isin birmaduu sin baasa. Sagaleen kun garba cubbuu taatanii itti fuftan hin baatu jedhee Yesuus Kiristoos isaanitti himnaan. Nuyi sanyii Abrahaamii. Nuyi nama tokkoof iyyuu takkaa garba taanee hin beeknu. Addam warra birmaduu ba'anii taatu jettaree wangeela Yohaannis boqonnaa 8:33 irratti ilaaltanii nuyi sanyii Abrahaamii. Akkamii birmaduu baatu nuun jette. Nuyi takkaa namaaf garba taanee hin beeknu. Isa Yohaannis isaaniin jedhe abbaan keenya Abrahaamidha jettu gaafa inni nama booddee dhufu sun dhufu akkas jechuudhaaf qophaa'aa jirtu isin hin baasu. Ilaa amma isinitti himaa gaafa inni dhufee isin barsiisee fayyaa isin amma isin jijjiiramtan isin gaafa inni isin fayyisuu barbaadu immoo nuyi garba cubbuu miti nu ijoollee Abrahaamidha jettu isinitti hima isin hin baasu. Wanti baasu garuu jedheen yaada garaa keessanii geeddarachuudha. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8:37-38 yommuu dhattanii dubbifattanii akkuma kana jedhanii deebisee akka jedheen isin sanyii Abrahaam akka taatan beekaa jedhe Yesuus Kiristoos. Isin sanyii Abrahaam akka taatan ani beeka. Haa ta'u iyyuu malee dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhatinii fi ana ajjeesuun barbaadu jedhe. Jara kana warri gara Yohaannis dhufe. Jara kanatu gara Yesuus Kiristoos dhaqee waan Yohaannis raajii dubbate nuyi sanyii Abrahaam jedhani. Eegaa garuu isin waaqayyoon bira sanyii Abrahaam yoo taatan iyyuu isinii dubbiin koo waan hin dubbadhu kun isin keessatti hundee waan hin godhanneef ana ajjeesuu dhuftan malee fayyuu hin dhufne. Kanaaf akkasitti dubbattu. Kanaaf inni isinitti meedhe. Ani isan abbaa koo biratti argeen dubbadhu. Isin immoo isa abbaa keessan irraa dhageessan hojjettu. Abbaan isaanii eenyu? Abbaan isaanii moo? Ani san abbaa koo biraa jedhe Yesuus takka jedhe. Ani san abbaa koo biratti argeen isinitti dubbadhu. Isin immoo isa abbaa keessan biraa argitan natti dubbattu jedheen. Abbaan isaanii eenyu? Yohaannis abbaan keessan eenyu jedheen? Isin ijoollee marrataa, isin ijoollee jawwichaa, isin ijoollee seexanaa jechuudha karaa biraati. Isin ijoollee seexanaa, isin seexanarraa waan dhageessan dubbatu. Ani waaqayyo abbaa biraa waan hin dhagahin dubbadhaa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Dhumarrattis Yesuus Kiristoos Yohaannis cuuphaan ta'us garuu abdiin jiraatu. Isin ilmaan mar'ataati. Isin ijoollee mar'ataati. Garuu akka inni dubbate baay'ee natti tolu. Deema.
isaatiif nama waaqayyoo ta'uu isaatiif isa cuun jedhe isin immoo deema as keessa miti isin haccuu tanan ilmaan marrataa sokka ilmaan marrataa inni waldaatti hin gashina dhuma dubbiti miti dhuma dubbiti seexana nana jennaa waldaatti waamna dhuma dubbiti waaqayyo nu gargaaru sokka deebi'a lammata akkan isin hin argine waaqayyo warra qalbii jijjiirratan duwwaa gara kootti ergeessin gara jabeeyyii kana haccoota kana ilmaan marrataa kana hin jenneen garuu abdiin jiraadheen yoo qalbii jijjiirratan yoo yaada garaa keessanii geeddarattan waaqayyo dheekkamsa sana jalaa isinis hin baasa Fariisota isinis hin fayyitu jedheen Saduqoota isinis hin fayyitu amantii keessaniin hin dhaadatina ijoollee Abrahaam jechuu keessaniin hin dhaadatina waaqayyo piroograamii gara biraa karoora gara biraa baase amma ijoollee Abrahaam kan ta'amu amantiidhaan isin amantiidhaan ijoollee Abrahaam ta'uudhaaf har'a cubbuu keessan gana yaada garaa keessanii geeddaradha gara waaqayyootti deebi'aa isinis gaafas hin ooltu haleluuyaa waldaan kiristaanaa kanadha warri har'a summii kiyaala sana kaa'e kottu jenna miti amma tuwaa tokko argine isa biyya lafaa keessatti bartee sana fiddee dhufi maldaa waaqayyoon litin summii kiyachi kaa'e kottu ilmaan marrataa nana ennaan amma atunuiti yeroo jedhu otuu bara keenyaati jechuuti akka namoonni cubbutti kufan itti ilaalaman bara keenyatti akka ilaalutti akka namoonni qalbii jijjiirrachuu dadhabanitti ifataman bara keenyatti akka ilaalutti akka namoonni dogoggora tokko hojjetan itti waldaa keessatti tiriit godhaman akka ilaalutti akka isaan itti dubbatamu laal baasi mana waaqayyoo keessaa gad kun iddootti taphatan miti sooki no isin immoo maal hojii warra cufaman gidduu dhuftanii hin jenneen yaada garaa geeddarachuun keessan ija gaarii godhatu jedhee isiniif ergaan koo kana Fariisota Saduqoota baay'ee gaariidhaan dhuftaniitu haxxummaa keessan isaa anammas keessatti arga isin ilmaan marrataati garuu ammaa kaasaati yaada garaa keessanii geeddaradha geeddarattanii cufamtanii yeroo deebisan immoo ija yaada garaa geeddarachuu keessanii agarsiisaa eenyummaa keessanii utuu hin taane amantiidhaan deemaa geggeessitoota amantii utuu hin taane sagalee lafa onaa keessaa akka ta'u waaqayyo na waameedha joini na wajjiniin mootummaa waaqayyoo lallaba naan hin mormina Yesuusiin isin mormina joini sagalee waaqayyoo isaa wajjiniin lallaba wajjiniin mootummaa waaqayyoo babal'isaa yoo akkas ta'e isin hin ooltu namooti isin duukaa jiran isin oolu jedheen waaqayyoof galanna ta'u hidda dhalootaaf dhiiga yuudummaa lakkaa'atanii ooluun hin jiru amantiidhaan garuu ooluun jira kanaaf Galaatiyaa keessatti Phaawulosi akka jedhe amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan waaqayyooti warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuubaman Kiristoosiin akka uffataatti uffataniitu egaa amma firdiin warra Yesuus Kiristoositti amananitti faradamu hin jiru jedhe Roomee 8:2 irratti immoo egaa firoota koo Yohaannis Fariisotas warra ilmaan marrataa jedhe sanas abdiin jira inni na booddee dhufu isiniinis hafuura qulqulluuf abiddaan isin cuubanii galanni waaqayyoo ta'u har'a nuyi warra akka ilmaan marrataa waaqayyo carraa nu kennee abiddaaf hafuura isaatiin nu cuubee mana waaqayyoo keessa fayyisee nu kaa'e bee waaqayyoo ulfina kennaa galanni waaqayyoo ta'u kanaaf har'a yeroo dhiiga isaatiif foon isaa fudhannu namni tokko iyyuu garaan isaa isan ceephayin Yesuus Kiristoos inni fannoo irratti dhufee qaraanioo irratti dhiiga isaa lolaase siinis birmaduu si baaseera har'a dhiiga isaatiif foon isaa yommuu fudhattu asii gadi ba'ee ani nama waaqayyoo ta'e sagalee lafa onaa keessaa ta'e hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf na gargaari jecha amantiidhaan dhiyaachuu waan nu barbaachisa ani ga'umsa hin qabu waaqayyo garuu ga'umsa kooti jedhanii dhiyaachuu nu barbaachisa dhiiga isaatiif foon isaa fudhachuudhaaf yommuu fuula duratti dhiyaannu kana yommuu jilbeeffannu garaan keenya isa jilbeeffatu hafuurri keenya jilbeeffatu akka Yohaannis cuuphaa hafuura keenya waaqayyotti hidhannee jireenya keenya harka isaa keessatti gannee adeeminu aladdoo kana dhufnee jilbeeffannu waaqayyo dhageenya sagalee isaa nuuf eebbisu mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna luba gara kanatti waamama